سجنتا هاروم سقلبي تربي تكفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كبجمتو تهردفتو النصر بودكاست بغنا غهان دفتن غيا الرائي غلي سجنتا أدا سجنتا تربانين اسم برغ أتوكو ولين إمالا كينيا هاجل كبنو سجنتان كن جمعة هاروم سقلبي جمعان غيا تربان كيس جرو كيسا إسا قداد akkasuma guyyaa iida torbaaniiti. Guyyaa musliimoonni hojii addunyaa dhiisanii gara rabbii isaanii itti deebi'anii qalbii isaa qoratu, dogoggora isaa yaadatu, araarama kadhatu, rasuula sallallahu alaihi wasallam irratti salawaata buusu, akkasumas jireenya isaa haaromsuuf murtii haaraa fudhatudha. Garuu gaaffii guddaan jum'aan nu bira haala kamiin darbaa jira? Torbaaniin jum'aan ni dhufa. Garuu jum'aan tokko erga darbee booda qalbiin keenya jijjiiramuu qabdi. Namni jum'aa irraa waan tokko baratee waan tokko hojii irra oolchi qalbii isaa keessatti jijjiirama tokko fiduu jum'aa isaa irraa bu'aa argateera. Kanaaf sagantaa kana keessatti waa'ee jum'aa qofa hin dubbannu. Qalbii keenya irratti ni hojjenna, iimaana keenya ni qoranna, akhlaaqa keenya ni ilaalla, maatii keenya, dargaggoota keenyaa fi hiriyoota keenya, yeroo keenya, maallaqa keenyaa fi hariiroo rabbii keenyaa waliin qabnu irratti ni mari'anna. Torbaaniin gaaffii tokko of haa gaafannu. Jum'aa kana booda ani nama akkamiin ta'uu qabaa jennee of haa gaafannu. Kallattumaan gara sagantaa torbee takkaffaa, sagantaa haaromsa qalbii torbee takkaffaadhaan. Jum'aan maaliif guyyaa addaadha? Kabajamtootaaf hordoftoota Al-Nasr Podcast, har'a sagantaa keenya kan jalqabaa keessatti waa'ee jum'aan maaliif guyyaa addaa ta'a jedhu irratti waliin haa mari'annu. Guyyaa jum'aa yeroo baay'ee ni argina. Jum'aan ni dhufa, salaata jum'aa ni salaanna, masjiida ni deemna, khutbaa ni dhaggeeffanna, achis guyyaan sun ni darba. Garuu mee of haa gaafannu, jum'aan dhuguma jireenya koo keessatti maal jijjiira? Yoo jum'aan torbaaniin dhufaa jira garuu qalbiin keenya akkuma durii ta'ee hafa, rakkoon eessa jira? Qabxii takkaffaa, jum'aan guyyaa haaromsaati. Jireenya namaa keessatti torbaan guutuu namni hojiidhaan ni dadhaba. Rakkoon ni dhufa, hojii irratti dadhabuun ni jira, yaaddoon ni jiraata, dogoggoris ni dhufa, qalbiinis yeroo tokko ni dadhabdi. Kanaaf jum'aan akka carraa qalbii keenya itti haaromsinutti kan nuu dhufedha. Jum'aan akka nama tokkoof dhaabbadhu, of ilaali, gara rabbii keetti deebi'i jedhutti nu yaadachiisa. Qabxii lammaffaa, jum'aan guyyaa walitti qabaminsa musliimtootaati. Salaata jum'aa keessatti musliimoonni bakka tokkotti walitti qabamu. Gadi fagoodhaan yaadime namni tokko dureessa ta'ee, hiyyeessa ta'ee, beekaa ta'ee, hojii guddaa qabaatee, hojii xiqqaa qabaatee, hojii dhabee, hundi isaanii fuula rabbii dura dhaabbatu. Kun maal nu barsiisa? Rabbiin biratti gatiin namaa qabeenyaa fi maqaa isaatiin qofa hin madaalamu. Qabxii sadaffaa, jum'aan guyyaa qalbii itti qorannudha. Har'a of haa gaafannu. Salaanni koo, iimaanni koo, arrabni koo maaliin ilaalaa jira jennee of haa gaafannu. Ani torbee kana keessa eenyuun miidhe? Eenyuuf dhiifama gochuu qaba? Eenyuun dhiifama gaafachuu qaba? Rabbii koo waliin hariiroon koo akkam jira? Gaafilee akkanaa kana of gaafannee deebisaa sirrii argachuun of sirreessuuf. Afuraffaa, jum'aan guyyaa murtii keenya itti haaromsinu. Namni tokko jum'aa tokko irraa ka'ee torbaan kana salaata koo nan eega jedhee waadaa ofiif seenuu danda'uudha qaba. Akkasuma guyyaa jum'aa keessa yeroo murteessitutu jira, yeroo du'aa'iin itti qeebalamtu. Kanaaf iddoo tokkotti walitti qabamee musliimoonni du'aa'ii waliin godhata. Akkasuma salaata asrii booda yeroo du'aa'iin itti qeebalamtutu jira. Kanaaf inni sunis nu darbuu hin qabu. Kun carraa haaromsa jireenya keenyaati. Ergaa guyyaa har'aa obboleessa koo, jum'aan akka guyyaa kalaandaraa fatti ilaaluu hin qabu. Jum'aan waamicha rabbii kan akka ati qalbii keessatti deebiftuuf, akka ati gara rabbii deebituuf si yaadachiisudha. Yoo torbaan darbe keessatti kufte ka'i, yoo cubbuu hojjette tawbaa godhi, yoo qalbii kee dadhabde haaromsi, yoo rabbii kee irraa fagaatte gara rabbii keetii deebi'i. Balballi tawbaa hanga lubbuun jirrutti banaadha. Amma sagantaa keenya xumuramuu isaa dura gaaffii kana of haa gaafannu. Jum'aa kana irraa maal fudhachuu barbaaddaa? Waan tokko filadhu. Salaata kee fooyyessi, arraba kee eegi,
qur'aana dubbisi nama tokkoof dhiifama godhi cubbuu tokko dhiisi garuu jum'aan kun akkuma jum'aa darbuu hin qabu hordoftoota Al-Nasr podcast har'a irraa kaasnee jum'aa keenya waliin imala jalqabneerra torbaan dhufu keessatti inshallah mata duree qalbii kee haaromsi jedhuun itti fufna hanga yeroo sanitti jum'aa gaarii qalbii qulqulluu fi iimaana cimaa isiniif hawwina jum'aa mubaarak assalaamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته يا مدهم من قد وانتتان مرتان كنور جلما ماما رعيني سقاي يا